Kunni sagalee dhugaa sagantaa sagalee dhugaa televiziyoona Elshaadaay wajjin ta'uudhaan isinii dhiyaatudha. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'a sagalee Waaqayyoo sagantaa wajjin hirmaanuudha. Barumsa keenya yeroo darbee walitti aansee isinitti dubbadhe aansee har'allee isuma ergaa Efesoon irratti lakkoofsa tokko aga lakkoofsa 13 yeroo darbee dubbannee turre. Ergaan Efesoon maal akka ta'e dubbannee turre. Waaqayyoon akkamitti akka eebbise dubbannee turre. Waaqayyoon eebba nu kenne kun hagam akka gadi fageenya qabu dubbannee turre. Isumatti aansuudhaan har'as lakkoofsa 15 aga 23 boqonnaa duraa jechuudha. Macaafa qulqulluu warri qabdan ergaa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 15 aga 23 Waaqayyoon maal akka nutti dubbate wajjin hirmaannaa wajjin dhaggeeffannaa jechuudha. Mata dureen isaa akkuma Phaawulos asirratti kaa'e yookaan akka sagalee Waaqaa dubbatuun kadhannaa ogummaadhaaf mul'annaadhaaf Phaawulos kadhate yookaan immoo Waaqayyoon dubbate himaa jechuudha. Kanaaf kadhannaa ogummaa fi mul'ata argachuuf ta'e galata karaa kadhataatiin jechuudha. Lakkoofsi 15 aga 23 kunis akka caaffannaa warra Giriikotatti jecha dheeraadha. Sentensii yookaan arafta nagarii dheeraadha. Tokko lama sadii hin qabu dheeraadha. Isa dura 3 aga 14 aansee inni kun immoo dheeraadha jechuudha. Maaliif kunis namni Waaqaa Phaawulos otoo walirraa hin citin hafuura otoo hin kutatin Waaqayyoon waldaa Efesoon keessatti waldaa bara kana jirtu keessatti illee maal akka godhuudhaaf yaade maal akka godhuudhaaf qabdu yeroo dubbatudha. Otoo hafuurri walirraa hin citin otoo boqonnaan argati waan kaamee argitu. Kanaaf ergaan kuni galataa fi kadhannaadha. Kadhannaa Waaqayyoon nama Waaqaa kana keessa kaa'e waldaadhaaf kiristaana warra ta'aniif kan mul'isudha. Lakkoofsa 15 irratti maal jedhaa waa'ee amantaa keessaniif gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu keessaniif isin warra fayyitan waa'ee keessan dhaga'ee jira. Kanaaf Waaqa galateeffadhaa jedha. Qulqullaa'uun Waaqayyo jaalachuun keessan dhaga'een jira jedha lakkoofsa 15 irratti. Kanaaf kanan galateeffadhaa jedha waa'ee kadhannaatti inni dubbatu. Kadhannaani jireenya nama kiristaanaa keessatti akka oksijiinitti ilaalamuun irra jira. Namni oksijiinii malee jiraachuu akka hin dandeenye hunda yookaan warri lubbuu qabu wanni lubbuu qabu oksijiinii malee akka hin jiraan kiristaanni kadhannaa malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf namni Waaqayyoo kun karaa kadhannaatiin akkamitti waldaa kanatti akka dubbatu caafannaa kanarraa hubanna. Kanaaf waa lamaaf tokko waa'ee amantaa isaanii akkamitti akka immoo wal jaalatan akkamitti akka Waaqayyoon isaan jaalate himuudhaan kadhannaa isaanii kana yeroo hunda akkamitti akka kadhatu namni Waaqaa kun dubbataa jechuudha. Kanaaf waggaa 4 erga isaan tajaajilee booda namni Waaqayyoo kun mana hidhaa kan gale waggaa 3 waggaa 4 erga tajaajilee booda mana hidhaa gale jara kana hin jaalataa hin beeka isaaniif kadhata. Waldaa keessatti har'a warri waldaa gaggeessan yookaan warri waldaa gaggeessan bakka adda addaa jiran namoota waldaa keessa jiran jaalachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaaniif kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Of course dadhabbii adda addaa jira, bu'aacii adda addaa jira, rakkina adda addaa jira. Garuu namni waldaadhaaf hin kadhanne, namni waldaa hin jaalanne, namni kiristaana ta'e yookaan ilma Waaqayyoo ta'e tokko hin jaalanne waldaa keessatti hojii guddaa hojjechuudhaaf hin danda'u. Kanaaf haga hidhaatti deeme Phaawulos warra kanaaf jedhee. Mootummaa Roomaa fuuldura dhaabate, dogoggora jiru hime, Waaqayyoon karaa waldaa saniif qabu hime, hin caaffate, hin erge haga du'aatti isa koostii isa godhe yookaan immoo gatii isa baasisee jechuudha. Kanaaf namni waldaa gaggeessu waldaa kana eeguudhaaf haasa'uuf itti jirra boqonnaa yookaan chaapterii 4ffaa irratti garuu warri waldaa gaggeessan akkamitti akka gaggeessuun irra jiraatu sagalee Waaqaa kadhannaadhaan jaalalaan akkamitti akka ta'e dubbataa jechuudha. Kanaaf amantaan keenya karaa kanarraa akka dhufu namni otoo hin dhagahin amanuu hin danda'u. Akka Roomee 10:17tti amantaan sirriin kan dhufu sagalee Waaqaa dhaga'uurraayi.
Kanaaf sagalee waaqaa dhaga'uurraa amantaa dhufu kana immoo namni dhageessu jiraachuutu irra jiraata. Nama saniif kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf amantaa nama fayyisu qabaachuutu immoo namarra jiraata. Namni tokko tokko Kiristoositti nama mana jedhaa, maalitti nama mana jedhaa, maalitti nama mana jedhaa, maal waan hundumtuu walitti marqameen ta'u. Aadaatti nama mana jedhaa, aadaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Waa'een aadaa waan gara biraati. Garuu waa'ee amantaa qabaatee namni amantaa lamaa sadii walirratti amanuu hin danda'u. Waan nu qabnu waaqa tokko, innis waaqa qulqulluudha. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu, waaqa tokko waaqa nu qabnu. Kanaaf waaqa kanatti amanuudha malee waaqa biraatti dabaluu hin dandeenye. Waaqni keenya waaqa tokko, waaqa waa hunda caalan. Namoonni waaqota adda addaa mataa isaanii qabu. Waaqa tolfamaa qabu. Akka warri Israa'el yeroo Gibxii baanu waan adda addaa hojjechaa turan. Kanaaf nuyi kanatti miti kan amannu waaqa jiraataa, waaqa lubbuu namaa kennu, waaqa nama jiraachisu, waaqa jireenya namaa geeddarutti amannaa jechuudha. Kanaaf waaqa galateeffachuudhaan jiraata. Namoonni amanuutu irra jiraata fayyina isaaniitiif. Responsibilitii qabu. Namni fayyuuf responsible. Hiffoomtu, hin eebbifamtu, hin dhaaltu yeroo jennu namni amanuutu irra jiraata. Otoo namni waaqayyoon kana hojjechuu hin danda'u. Kanaaf sagalee waaqaa ergaa wangeela Yohaannis 3:36 irratti namni amantaa hin qabne mootummaa waaqaa arguu hin danda'u. Namni amanu garuu mootummaa waaqaa arga. Kanaaf namni amanuudhaaf wangeela dhaga'ee amanuu responsibility yookaan immoo itti gaafatama qaba jechuudha. Kanaaf erga fayyine of course namoonni wanna hojjennus wanna baay'ee wanna gurguddaan jireenya keenya keessatti waaqan hojjetu baay'eetu jira. Kanaaf erga fayyine booda hafuurri qulqulluun nu keessatti firee yookaan immoo fruutii adda addaa produusii godha yookaan immoo hin uumaa jechuudha sagalee nu keessatti. Kanaaf kiristaan yeroo hundayyuu yeroo kadhannu wanna jireenya keenya keessatti fidu waaqayyoon akkamitti akka kadhachuun nurra jiraatullee bakka wallaalleetti waaqayyoon maal akka kadhachuu qabu eenyuuf akkaataa kamiin akka kadhachuun nurra jiraatu kana sirriitti nu oofa waaqayyoon. Seera raawwanna miti kadhannaan keenya. Galgala kadhannaa, ganama kadhannaa, sa'aatii kanatti kadhannaa hin jennu. Of course yerootti kadhannu kaachuu dandeenya sagantaa maatii keenyaan. Garuu seera raawwachuuf otoo hin ta'in waaqa wajjin communion gochuudhaaf, waaqa wajjin intimacy qabaachuudhaaf, waaqa wajjin jiraachuudhaaf waaqaan kadhannu. Waaqayyoon jireenya kanaaf nu uume galata isaaf galchina, isatti dhiyaanna, isa fuulduratti gadi of qabna, jilbiiffachuun mataan isaa kanarraa kan dhufuudha fooniin. Of course namni jilbiifachuu hin dandeenye kadhatu jechuu miti. Jilbiiffannaa onneeti waaqayyoon immoo kan barbaadu. Kanaaf karaa ayyaana isaatii waaqayyoon jireenya keenya keessatti kana produce godhaa deema yookaan uumaa deemaa jechuudha. Guddinni kiristaanaatti illee kanarraa dhufu. Spiritual growing kuni kanarraa dhufaa deema yeroo hundayyuu. Namoonni waaqallee kan abboomuu danda'an kanarraa Efesoon 4:15 irratti kanaaf namni waaqa amanu waaqa abboomaman. Namni waaqa beeku waaqa abboomaman. Waaqaaf abboomaman. Waaqatti of kenna. Waaqan jiraataa jechuudha. Kana waan ta'eef ija kanaan waa'ee waaqa ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Waaqayyoon jireenya kiristaanaa keessatti evidence yookaan immoo waan qabatamaa tokko tokko kaa'a. Namoonni kana hubachuun baay'ee gaarii ta'anuuf. Dhugaan, amantaan, jaalalli karaa maalitti nu geessa? Karaa waaqayyoo abboomuutti nu geessa. Namni dhugaa beeku, dhugaan immoo ultimate truth sagalee waaqayyooti. Amantaanis waaqatti, jaalallis jaalala waaqayyooti. Kuni karaa maalitti nu geessa? Karaa waaqa amanuutti, karaa waaqan jiraachuutti nu geessa. Namoonni kana otoo hin qabaatini waaqaaf abboomamuu, obboleeyyaniif kadhachuu, obbolee wajjin jiraachuu hin danda'an. Kanaaf Phaawulos waa'ee kanaa kan kaasu. Warri Efesoon waa'ee kanaatti irratti rakkoo qabaa turan. Mul'annaa Yohaannis 2:4 boqonnaa 2 lakkoofsa 2:4tti rakkoo akka qabdu waldaan Efesoon dhumarratti argaa bara dhumaa waan meeqa keessa erga darbitee booda waanan sirraa qeequun qaba yaa waldaa Efesoon jedha sagalee waaqayyo. Akkas turte amma waanan sirraa qeequun qaba. Maaliif waldaan kun waan baay'ee keessa erga darbitee booda waan irraa qeeqamu baay'ee ture. Namoonni jechuudha kun waldaan actually waa'ee namaati. Kanaaf waa'een waldaa immoo of cinaattis asii olis. Kanaaf waa'een Kiristoos jechuudha waa'ee Kiristoos. Kanaaf nuyi waa'ee Kiristoos yeroo yaannu of cinaatti waa'ee obboleeyyan keenyaa waldaanna asii ol immoo Kiristoos waa'ee Kiristoos yaannaa jechuudha. Kanaaf relationship yookaan walitti dhufeenya sirrii ta'e qabaachuun nuuf Kiristoon baay'ee barbaachisaadha. Kana on qabaatiin kiristaanni rakkoo baay'ee keessa akka jiru immoo hubachuun gaarii ta'a. Lakkoofsa 16 irratti maal jedha sagalee waaqayyoo Efesoon 1:16 irratti kadhata koo keessatti isin yaadachuu hin dhiifne jedha dhumarratti. Kadhata koo keessatti isin yaadachuu hin dhiifne. Yeroo hunda yeroo kadhannu waa'ee waldaa yaadachuu dhiisuu nurra hin jiraatu jechuudha. Maaliif nuufis sirriidha nama kadhu fuulduraa fi waaqayyoon isaan dhagaa. Amantaa miti waa'een kadhannaa waaqayyo kana kadhadhaan jedhe waaqayyo. Waan kadhannu kun waaqa dhaga'u, waaqa deebisu.
Kana waa'ee jaroota kana waaqa kadhannaa jechuudha. Kanaaf Phaawulos waa'ee kana hin galateeffata, waa'ee isaanii hin kadhata. Jaroonni kun waldaan akkan isiniin jedhe waldaan sun rakkina warra Efesoon biyya rakkinni baay'een keessa jiru, biyya daldalli adda addaa, sagaagalli adda addaa, rakkinni adda addaa, teekinooloojiin adda addaa barasan biyya guddaadha, biyya beekamtuudha. Biyya keessatti gaggeeffamaa ture bakka amma naannoo Turkii jedhamee beekamu yeroo san bakka baay'ee bakka qulfii irra jirti yookaan bakka baay'ee murteessa irra jirti. Namni gara Eeshiyaa deemu, karaa Awurooppaa, karaa adda addaa yeroo deeman bakka qulfii irra jirtu kana vaakeeshinii yookaan immoo bakka bashannanaa adda addaatti achitti waldaan yeroo dhaabatu rakkoo baay'ee keessa waldaan kun darbaa turte. Namoota kanaaf Phaawulos hin kadhata, kadhannaa isaa keessatti sanan rafanne. Mana hidhaatti illee ergaan kun mana hidhaatti irraa kan dhufe. Kanaaf mana hidhaa keessa illee taa'ee warra Efesoon kanaaf kadhata jechuudha. Namoonni waldaa gaggeessinu, namoonni waldaa keessatti tajaajilu, namoonni waan adda addaa keessa jirru, miseensi waldaa hundi obboleeyyaniif waldaaf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Har'a waldaaf kadhachuu otoo hin ta'in waldaa hamachaa oollaa, waldaa keessatti kiristaazii yookaan adda addaa hojjechaa oollaa kuni wanna dabaa ta'e sirreessuudhaaf walgahii irratti dubachuun barbaachisaadha. Garuu hunda caalaa kadhachuudhaan waan dabe Waaqayyoon onnee obboleeyyanii kan jallate dogoggora obboleeyyan keessa galan qajeelchota ta'anii Waaqayyoon akka sirreessu akka karaatti deebisu hambil ta'anii yeroo waaqaran Waaqayyoon karaatti deebisa. Kadhannaa keenya keessatti isaan irraafachuun hin jiraatu jechuudha. Kanaaf waa'ee warra kanaati Phaawulos an dubbatu kanaaf. Kanaaf kiristaanni kadhannaa malee akka hin jiraanne kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa rakkoo baay'ee keessa kadhannaan keenya akka jiru hubachuu hin dandeenya. Kanaaf Waaqayyoon garuu akka kadhannu komaandeed godhee jira yookaan ajajeera. Maatiyoos 7:7 irratti maal jedhe na kadhadhaa isiniin dhagaa rukutaa isiniin banaa. Waaqayyoon yeroo hundayyuu waaqa dhaga'uudha. Na kadhadhaa yeroo jedhu akka deebisu beeka. Rukutaa isiniin banaa yookaan immoo karaa rukutaa yeroo jedhu Waaqayyoon akka banu beeka. Isi wajjinan jiraadhaa jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf kadhannaan kiristaanaaf very essential. Waan baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaan keenya immoo harka Waaqaa micciiruudhaaf miti. Waaqayyoon harki isaa micciiramu. Waaqa waan adda addaa waan hin beekne itti himuu miti. Waaqayyo waa hunda beekadha. Jaalala Waaqayyoon nuun qabne itti himuudhaaf miti. Isa impress godhuudhaaf miti. Waaqayyoon nuuf jaalala inni qabu daangaa hin qabu already. Garuu kana Waaqayyoon kadhannaadhaan hambil taanee akka ilmaatti akka ijoolleetti akka ijoollee isaatti isa fuulduratti akka dhiyaannu barbaada Waaqayyoon. Kanaaf kiristaanaaf kun necessarily material yookaan kadhannaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kun gammachuu illee nuufida. Bu'aa jilbiiffata namni gammadee kolfaa ka'a. Maaliif isinitti fakkaate? Waaqayyootti yeroo dubbannu yeroo hundayyuu gaddaan hin kaanu Waaqa fuuldura. Waan waa hunda danda'u onnee keenyatti nutti hima. Sammuu keenyatti nutti hima. Maayindi yookaan immoo keessa keenyatti Waaqayyoon nutti himaa jechuudha. Waan nurratti raawwatamillee Waaqayyoon karaa kanaan sirreessa. Kanaaf ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lakkoofsi 17 kan dubbatu maali? Ogummaan sii kenna, mul'annaan sii kenna, beekumsan sii kenna. Kanaafan siniif kadhadhaa. Waaqayyoon isinii kenne kanaafan sinii kadhadhaa jedha Phaawulos. Keessi namaa yeroo ifu, keessi namaa yeroo hubannaa qabu, keessi namaa mul'annaa adda addaa arguudhaaf yeroo qabu, keessi namaa ogummaa yeroo qabaatu wanta baay'ee arga karaa kadhannaati Waaqayyoon. Isiniifan kadhadhaa jedha dhumarratti argitan ta'e. Waaqayyoon akka kana isiniif godhu isiniifan kadhadha. Kanaaf kadhannaan kun namoota gara jireenya sirriitti fida. Namoota gara namuma even nama namanne maatii keenya keessa fillee jiruuf kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Waaqni Kiristoos illee akkoo nama ta'ee gara abbaatti kadhateera. Kadhannaa dheeraa sana. Wangeela Yohaannis 17 irratti kan arginu kana. Maaliif kadhannaan kiristaana baay'ee barbaachisaadha. Waan keenya immoo Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu waan tokko akka waliin jiru Waaqa jireenya kiristaanaa keessatti, jireenya nama Waaqaa keessatti dubbii guddaa hojjetu sirraa kaanee hubannaa jechuudha. Kanaaf Qolaasiyos 2:9 irratti mirmadummaa Waaqaa beekumsi namaa waa hundaa'u karaa Kiristoos guutamee achi keessa jira. Kanaaf Kiristoos yeroo hubannu nuyi hafuura ogummaa nu keessa jira jechuudha. Hafuura gowwaa miti nu keessa jiru. Hafuura wallaalaa miti nu keessa jiru. Naawolojii Waaqayyoon nu keessa kaa'e, naawolojii addunyaa kanaa duwwaa miti. Beekumsa Waaqayyooti Waaqayyoon nu kenna. Beekumsi Waaqayyoon nu kenna beekumsa dogoggoraa miti, beekumsa dabaa miti, beekumsa xuraa'uu miti. Beekumsi Waaqayyoon nu kenne kuni beekumsa Waaqa ittiin beennu waan dabaa ittiin sirreessinu jalina irraa gorree ittiin jiraannu Waaqayyoon. Kanaaf immoo nan kadhadhaa jedha sagalee Waaqa. Kanaaf keessa keessan keessatti akka keessi keessan ifu, akka keessi keessan hubannaa akkasii qabaatuun isiniif kadhadha.
wisdom, knowledge. Kanaaf waaqayyoon mul'annaa kan akkasii kennu nan kadhadhaa jedha. Mul'annaan kun gosa lamaan laaluu dandeenya. Akka sagalee waaqatti mul'annaan gosa lamaan laalama. Tokkoffaa natural revelation yookaan immoo mul'annaa waliigala. Inni gara biraa immoo special. Specialiin kun maali? Isa kan katabame sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu kan ta'e harka keenyarra kan jirudha. Katabame. Natural revelation an jennu immoo ija keenyan kan arginu waaqayyoon kan uume qilleensa muka nama waa hunda arginu kun immoo jira. Garuu waaqayyoon waan hundumaafuu ogummaa akka nu kenne. Ogummaan kun maayindii namaa dubbisuu miti. Abaluun maal yaadaa, maal yaadne akkam godhuu barbaade waa'ee kanaa miti. Waaqayyoon jireenya kiristaanaa keessatti waldaa irratti dhufuu waan danda'u. Of course waaqayyoon namoota waaqaa kaasee dibee waan boru waldaa irratti dhufuu danda'u, daba waldaa irratti dhufuu danda'u, jallina waldaa irratti dhufuu danda'u, namoota irratti dhufuu danda'u, namatti dubbatee namoonni ergaa san gara namootaa yookaan gara waldaa fidan dubbachuu danda'u. Sagalee waaqaa hin dubbata kana Efesoon 4 irratti. Kun akka jirutti ta'ee garuu kadhannaan maa barbaachisaa akka ta'e sagalee waaqaa kanaan. Kanaaf keessi keenya ifuutu irra jiraata. New man yookaan immoo nama haaraan keessa keenya ifuutu irra jiraata. Personality lama qaba. Old personality nu keessa jira yookaan immoo maalummaa moofan addaam irraa dhufe nu keessa jira. Totaalii hin dhumne hin banne hafuura keenyaaf fayye malee damni yaada adda addaa keessa seenuu hin jira. New personality yookaan immoo nama haaraan immoo karaa hafuura qulqulluutiin kan haaraa dhalatee nu keessa immoo jira. Inni yeroo hundayyuu waaqa gammachiisuu, waaqaaf jiraachuu, hafuura waaqayyoo connect godhuu, renew godhuu, communion godhuu barbaada. Garuu kun yeroo hundayyuu keenya keessatti guddachuudhaaf kadhannaa nu barbaachisa. Kanaaf attitude keenya illee sirreessa, karaa keenya illee sirreessa. Kiristoos Isaayyaas 11:2 irratti hafuura maalii nama akkasii keessa jira? Hafuura ogummaa, hafuura waa hunda understand godhuu, hafuura qajeelloo, hafuura hubannaa, hafuura ifaatisa keessa jira jedha. Ifaan nu keessa jiru waan addunyaa kana arguu kan danda'udha. Daba nama keessa jiru kan arguu danda'u, daba seexanni fiduu danda'u kan arguu danda'udha. Kanaaf understandingiin keenya yookaan immoo hubannaan keenya kanaan kan beekamu addunyaa kanaaf namuma taraa miti. Kanaaf nan kadhadhaa jedha. Waaqayyoon mataan isaa gahaa akka ta'e. God himself is sufficient nuuf jireenya keenyaaf waaqayyoon. No more no less. Waaqayyoon nuuf gahaadha. Waaqa irratti wanni dabalu hin jiru. Waan nuuf gahaa keenya. Kanaaf sagalee waaqayyoo waan gahaadha. Wanni isaati irratti dabalus xiqqeessus hin danda'u. Kanaaf waaqayyo waan nu godhe garuu hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Waldaan Qolaasiyees rakkoo baay'ee keessa turte fakkeenya isinii kaasuudhaaf. Waldaan Qolaasiyees kuni waldoota mana hidhaa keessaa Phaawulos ergaa itti erge keessa waldaa tokko. Namuma Efesoonitti waldaa mana hidhaati ergaa Phaawulos kana gara Efesoonitti geessetu warra Qolaasiyees kanatti illee geesse. Akkuma ergaa isaaniitti irraa arginu. Mana hidhaati ergaa mana hidhaa jedhamee beekama. Waldaa kana keessatti rakkoo baay'eetu uumamaa ture. Beekumsa adda addaati warri qabu. Yeroo isa warra Giriikootaati. Naannoo warra Giriikii ture waldaan kuni. Kanaaf waldattii kana keessatti waan baay'eetu ka'aa ture. Ergaa Qolaasiyees kana boqonnaa 4 qabdu kanarraa waan baay'ee hubachuu dandeenya. Fardi Kiristoos akkamitti achi waldaa san keessatti akka ka'e. Maqaa kiristaanatiin jechuudha. Akkuma irra waldaa keessatti waan baay'ee argaa jiru. Noosisiim warri jedhaman beekumsa duwwaatti warra amanan waaqummaa Kiristoos warri ganan waldaa keessa turan yeroo san. Qolaasiyees 2:8-10 argitan bakka maalummaa waaqaa warra ganan maalummaa waaqaa itti buluu kan hin barbaanne waldaa san keessa turani. Kanaaf Qolaasiyees ergaa Qolaasiyees kana Phaawulos warra Qolaasiyees kan caafu waaqni kan itti ergu jechuudha. Phaawulos yeroo jennu yeroo hunda waa'ee nama foonii waa'ee maalummaa isaa dubbachuu keenya miti. Karaa Phaawulosiin waaqayyoon kan erge koodidha Phaawulos. The only. Kanaaf nuyi kabaja qabna nama waaqayyootiif garuu hunduma caalaa sagalee isaa waaqayyoon nu kenne kana kabaja kan qabu. Kanaaf warri noosisiim jedhaman kun yeroo sanitti waldaa keessatti beekumsaan bakka warri Giriik yeroo san beekamtoota sammuu namaa baasanii waan hunda hojjechuu warra danda'an turanii waldaa keessatti waan adda addaa kaasaa turan. Hambarsiisaa turan waa'ee jiinasii namaa namni beekumsa naawolojiin namaa cimaa warra jedhantu turan. Filosoofii adda addaa qabu turan. Filosoofiin kun bibilikaal filosoofii miti. Yookaan barumsa baayibilii miti. Filosoofii mataa isaanii qabu turan. Namoonni jiinasii yeroo ta'an baay'ee beekaawoo ta'an cimaa yeroo ta'an sammuun isaanii baay'ee cimaa yeroo ta'u akka Kiristoos akka ta'uu danda'an. Akkaataa kana dubbachaa turan. Filosoofiin isaanii kun waa'ee wiizidamii namaa himaa ture. Beekumsa namaa, xibabii namaa yeroo baay'ee yaadattu beektonni warra Giriik addunyaa kanarratti geeddarumsaa fi dhiibbaa guddaa kan fidan hagammaatti tiyooriin isaanii karaa adda addaatiin kan influensii godhe addunyaa kana beekumsa wiizidamii akka qaban.
wisdamiin kun karaa Kiristoosii miti kan argamu. Namni wisdamii qabaachuu danda'a. Human yookaan immoo namni maalummaan nama har'allee addunyaa irratti argatan humanizim an jedhamu tiyoorii jira. Namni bakka mataasaa kan danda'e beekaa guddaa akka ta'etti qulqulluu guddaa ta'etti kan fudhatu tiyoorii akkasii jira. Tiyooriin kun achirraa dhufe. Warroonni gara biraa waldaa kana keessatti legaalizim yookaan immoo seerummaadhaan kan jiraatan immoo ture waldaa kana keessa seerummaadhaan. Kunis dogoggora turan warra dogoggortoota turan. Riyaalitiin isaanii maal ture isaanii warri jeentaayil yookaan immoo warri Giriik irraa dhufan kun warri Juu irraa dhufan akkana warri kun immoo akkana jedhanii waan adda addaa seera adda addaa godhuudhaan fayyuu warra barbaadan waldaa keessatti immoo isaan. Kunis dogoggora guddaadha. Waldaa keessatti waan adda addaa godhuudhaan namni fayyuudhaaf jiraachuudhaaf akka hin dandeenye. Hundumtuu waan hundaan godhame fayyinni jireenyi kan dhufu karaa Kiristoosiin. Kanaaf kadhannaan namaa karaa kanaan ta'uun akka irra jiraatu sirraa hubachuu dandeenya. Warri gara biraas turan mistisizim warri jedhaman afaan Oromootiin hiikaa iccata afuuraa warri qaban waldaa san keessa bakka iccata afuuraa nuyi hiikaa iccata afuuraa nu keessa jira warri jedhan. Ammallee waldaa adda addaa keessatti bakka adda addaatti mul'atu. Kunis dogoggora guddaadha. Maaliif Qolaasii boqonnaa ergaa Qolaasiis boqonnaa 2 lakkoofsa 18 hanga 19 dubbisuu dandeessu. Kuni olaantummaa Kiristoos immoo kan hin fudhanneedha. Bakka warroota hiikaa iccata afuuraa qaban kana bira deemee namni akka warra qaalluu yookaan waan adda addaa isaan irra dhagaa malee olaantummaa Kiristoos beekummaa Kiristoos gooftummaa Kiristoositti warra amananii immoo miti. Akkaataa kana exercise godhuu barbaadu waldaa keessatti. Kanaaf kana sirreessaa jedhaan sagalee Waaqayyoo. Kanaaf kabajni guddaan yookaan immoo badhaafni guddaan karaa kana akka dhufu jaroonni kun. Yookaan immoo inni tokko tokko akkuma amma addunyaa kanarratti waan adda addaa arginu eenjilsii adda addaa yookaan immoo ergamoota adda addaatti amanuudhaan Gabrielitti amanuu maalitti amanuudhaan jechuudha. Akka Waaqaatti kanatti amanuudhaan intinaa isaanirra akka dhufuu danda'u warroonni kun akka dubbachaa turan hin amannaa jedhaan sagalee Waaqayyoo warra kanatti. Isaan Waaqaa miti. Kanaaf akkaataa kanaan waldaa keessa akka ture hin hubanne. Warroonni gara biraas turan waldaa keessa. Warri iminiitii adda addaa waldaa keessatti gaggeessuu barbaadan. Filosoofii adda addaa warri tiyoorii adda addaa warri qabdan. Fakkeenyaaf maal jechaa turanii Qolaasiyaas 2:20-23 dubbisuu dandeessu. Kiristoos maalidha yeroo jedhan ammallee barumsa Kiristoos irratti rakkoon jiru guddaan tokko kana. Maali rakkoon jiru? Kiristoos gara tokkoon nama gara tokkoon Waaqaa akkamitti faankishinii isaa akkamitti gaggeeffama akkamitti ture yeroo du'u waaqummaan isaa akkam ta'e yeroo lafa kanarra foon baatee deemaa ture waaqummaan isaa akkam ta'e yeroo waaqa ta'ee deemu namummaan isaa akkam ta'e jedhee namoonni baay'ee rakkatu. Kuni riilii barumsa barbaachisaa ta'anii waaqa irratti waaqa kadhatanii ta'anii barachuu barbaada. Garuu yeroo sanis rakkoon akkasii ture achumarraa kan dhufeedha. Namoonni maal jedhanii deebisanii warri Qolaasiyoos yeroo san warri tiyoorii adda addaa beekumsa adda addaa hin qabne jedhanii filoosofaroonni adda addaa Kiristoos kuni Christ plus something yookaan immoo humna namaa jiinasii kan ta'e Kiristoos jira beekumsi namaa cimaa kan ta'e walitti dabalamee hojii kana hojjete namaa du'aa ka'ee maalii hojjete maal hojjete jedhu. Kanaaf jiinasii namaa yookaan beekumsa namaa dandeettii qabu isa guddaa irratti warra amanaa turan jechuudha. Kanaaf namoonni har'aallee addunyaa kanarratti karaa teekinooloojii adda addaatiin human age adda addaa waan adda addaa warri barsiisan warri karaa kanarratti deeman baay'eetu jiru. Warri liberaalist ofiin jedhan fakkeenyaaf matsaafni sagalee Waaqayyoo yookaan sagalee Waaqaa inni harkaa qabnu kuni bara baraan jiraataadha. Haleluuyaa. Bara baraan jiraataadha. Ittiin dabalamu irraan xiqqeeffamu. Ameen. Kuni akkanumatti mataa keenya jala akka heenyee rafuudhaan yookaan immoo buluudhaan otoo hin ta'in karaadhuma sirrii ta'een karaadhuma sirrii jireenya keenya keessatti Waaqayyoon kaa'een barachuutu nurra jiraata. Akkanumaan keessa isaa otoo nu hubatin miti. Kuni maaliif namoonni sagalee Waaqaa kana hoo sirriitti nu hubanne maal godhuu barbaadu itti dabaluu barbaadu waan adda addaa. Baratu fidee jedha. Barri waan fideef waan kanatti dabaluu dandeenyaa jedha. Seencharii afuraffaarraa jalqabee seenaa waldaa keessatti seencharii afuraffaarraa jalqabee saniin duras haga ammaatti seenaa waldaa keessatti chaalenjiin guddaan jiru tokko jiraate sagalee Waaqaa kanatti dabaluu barbaadudha irraa xiqqeessuu barbaadudha. Which is hin danda'amu. Waaqayyoon sagalee kootti hin dabaltani hin xiqqeessitanii jedhee dhuma mul'anna Yohaannis dhumarratti sagalee Waaqaa jira. Kana amananu
Sagalee waaqaa kun jiraatadha bara baraan. Haleluuyaa. Namoonni garuu asirratti dabaluu barbaadu. Warri dabalan kuni addunyaa kanarratti fakkeenyaaf namoonni wal fuudhaa turan. Namoonni akkaataa namoonni itti jiraatan. Teknooloojiin bara san ture. Seenchariin bara san eeyyamaa ture. Haalli jireenya ilmoo namaa, sooshaal laayifiin namaa akkaataa kana qaba waan ta'eef wanni kun sirraa'ee kun itti dabalamuu qabaa jedhanii yaadu. Dhuguma ilmoon namaa jireenya bara baraa keessaa wanni sirraa'aa dhufe, wanni guddachaa dhufe, wanni rakkoo uume, wanni adda addaa jira. Kuni wangeela wajjinis haala ittiin deemsifnu jira. Wanni adda addaa. Haalli uffannaa bara san ture jira, haalli jireenya bara san ture jira, bara waggaa seencharii 4ffaa, seencharii 3ffaa bara san irraa jalqabee haga ammaa kan jiru. Garuu wanni sagalee waaqatiin wal qabatee dhufu bara san isaa jiraatu amma wanni geeddaru tokko hin jiru. Yeroo hunda jenereeshinii hundaaf sagalee waaqayyoo fiitii godha. Yookaan immoo jenereeshinii hundaaf bara jenereeshinii hunda dhufuuf sagalee waaqayyoo gahaa. Inherensi yookaan immoo gahumsa sagalee waaqaa kanan xiqqeessuudha kan barbaadu. Kanaaf namoonni fuudhafeenuma keessa dogoggora keessa kan galani, akkaataa jiraatan dogoggora keessa kan galani, jalina adda addaa keessa kan galani karaa kanaan waan deemuu barbaadaniif. Tokko tokko universaalizim jedhu, tokko tokko waan adda addaa keessa galu, waldaa dhaabu, namatti sagaduutti deemu, wanta baay'eetu gaggeeffama. Hin beektu miti biyya Indiyaa keessatti duwwaa waaqa miliyoona meeqatti lakkaa'amutu jira. Namni waaqa godhatee natti sagadu. Really waanni kuni waaqa isaan uume miti, waaqa isaan jiraachisus miti, waaqa isaan maalummaa isaanii illee beekanii miti. Kanaaf waanni keenya waaqa jiraatadha, waaqa lubbuu du'aaf nama du'eef lubbuu kennuu danda'udha, du'aa kaasuu kan hin jirre kan uumuudha, akkaataa waaqayyoon itti nama. Kanaaf kadhanna. Kanaaf waaqa fuuldura jiraannaa jechuu koyi. Kanaaf waaqayyoon waaqa beekana. Waaqayyoon waaqa jiraatana. Kanaaf yeroo haasofnu waa'ee kiristaaniitii yeroo haasofnu waa'ee Kiristoos haasofna malee waa'ee gara biraa haasofnaa miti. Kanaaf Phaawulos waa'ee jara kanaan kadhadhaa. Kadhannaa koo keessatti isin yaadadhaa jedha. Isatti aansee illee kadhannaa isaa keessatti waa'uma kanaa dubbata. Akkuma nama isinitti hime keessi keessan akka ifu, qabeenyi waaqayyoon isinii qabu hagam akka gadi fageenya qabu, dhaaltiin dhaaltan hagam akka guddaa ta'e kan isinitti himuu barbaadaa jedha lakkoofsa 18 irratti. Kanaaf keessi keessan akka ifu kadhannaa kooti. Kanaaf namoonni waaqaa yeroo hundayyuu keessi keenya haalatti ifu. Keessi namaa yeroo ifu wanna baay'eetu mul'ata akkuma nama dubbachaa ture. Spiritual eyes yookaan immoo spiritual namni yeroo argu waan baay'ee isa keessaa waan baay'eetu ifu. Onneen nama, maayindiin nama yookaan immoo dhugaan namaa, hubannaan namaa karaa kanaan ifaa jedha. Tootaalitiin namaa waa hunda hubachaa deema.